ina jesani warri Dubai ajjeesu dubbatti hin deebi'anii ijoollee irraa nyaatanii birrii irraa nyaatanii ulfeessanii maa dubbatti ajjeesan birrii irraa nyaatanii eega birrii irraa laawlaw godhanii isin dubbannam ajjeesan jarana jaartii fame guyyaa lama dura kaleessa miti Alin kan ini arge kaleessa wal argan kan ini Sifan share isini godhe alfiya qois dammati jiraachuu ko ati kaleessa ganama sa'a 10tti si wajjinaa softee turte asoftetti mucattiin Facebook asiitiin immoo kan gadhiifame guyyaa lama dura ani kan ini arge kaleessa wal arge malee gaddamti tole mucattiin kun erga gwaaddenyaa kee taate Facebook irraa maaliif badde erga bara 2021 footoo gadhiisteen beektu lakki footoon gadhiistu malee jirtu kan sagalee ishisa kaleessa waliin haasaan askariit shoot go'ee si geessisuu hin danda'u sagalee siin beennu akkamitti sagalee si jechuu dandeenya nuti nama beennu yoo gannii taate yoo ana siifaniin taate yoo nuraddiin ta'e nama miidiyaa kana irratti beennu malee sagaleen kan ekeleeti jechuu hin dandeenyu asirratti dubbii kana naa qabadhaa qoy damma kiyya galatoo dubbii kana asirratti naa qabadhaa Oromoo dubbiin abdii dubbiin seenaa dubbiin jiraachuu jarri nama sadii ragaan jaraa gosa sadii maaliif mucattiin kun kan duute guyyaa lamaa jedhani jarri dhaggeeffadha abdiin kan inni jedhe nuraddiin seenaa gaafii irraa xumuradhu dura gaafii hin geessinu yoo gaafii irraa xumuratte akkasitti yaadatti kennite gaafii yoo xumuratte immoo anis hin gaafadha ishi ani gaafii koo xumuradheerati itti naa darbe Ayyee jiraachuu ani kasi gaafadhu guyyaa kaleessaatii jettee jirta. Duraan ol quba qabdanii isiin. yeroo hundayyuu waliin haasane yoonni koo jiru na bira too naaseen bullee ollee hin beeknu walumaan taphachaa oolle. Ayyee eessa galti manaan quba qabda? Alleen hin galti lookishinii ishee naa ergite ittiin gadduma kana barbaachisaa taana. Een gadda naa ergite lookishinii ishee. Ala dalaydi moo iqaamaa dhuunfaa isii qabdi moo barraa jirti? Lakki kan isheen jette ani iqaama mataa kootiin hojjechaa jira naan jette. Iqaamaa mataa kootii hojjechaa jira jette malee hojjechiifadhe siin hin jenne. Lakki iqaama mataa kootiin hojjechaa jira amma immoo galuu fi uma jaa kana rangalaa naan jette. Iddoo dhaloota isii beektaa? Jalduu Jalduudha? Okay mana ijaazaa si yoo beektaa eenyuun bira akkasiin seentu Lakki mana ijaazaan beeku mana hojii jira naan jette malee mana ijaazaa naan jette. Okay mucattiin kun abbaa manaa yookiin jaalallee akka qabdu si wajjinaa isaa turte Lakki waan jaalallee si qabnatti naasofne isheen. Niifan mucayyoo xiqqaa jechuu dandeettii dubbii kanallee qabadhaa. Okay Nuraddiin dubbii kana keessaa wantan argadhe dubbii kana keessaa wantan argadhe abbaan jalqaba waan kana dhufee nutti hime mucattiin kun erga duute guyyaa lamaa jedhe qabadhu akkana of course akkana mucattiin kun immoo kaleessa ganama sa'a 10tti naasooftee turtee jedhe jette eeyyee asirratti dubbii kanaa jabeessa galatoomii anillee asuma maal seen jechuu barbaade dubbiin kun guyyaa lama dura osoo dhagaanii dubbiin kun nu hin hanqatu jala saraaree waan sitti himu keessaa jechuudha. Har'a garuu mana banee an dhimma dubartootuma biyya kana keessaa haasa'aa jiru abdiin dhufee odeeffannoo addaa wayiitu jira naan jedhe. Odeeffannoon kun ka guyyaa meeqaa duraati jedhee gaafadhellee guyyaa lama duraa naan jedhe akkuma mana keessatti ati dhageette san jechuudha. So xiqqoo wal faallessee jira beektaa? Wanna kana amma guyyaa boruu qulqulleeffachuu dandeenya yoom akka duute keessatti akka duute akkamitti akka duute akkaataa hundaa boruu hin qulqulleeffanna waan ta'eef hamtuun afaaniin hin bahinii akkanumatti qulqulleeffachaa ammallee dhaggeeffadha dubbii intalli alfiyyaa jette qoya jiraachuu koo dubbii intalli alfiyyaa jette wal qabata akka saayikooloojii mataa kiyyaatti wanta asirraa hubadhe takka akka nama Oromoo guutuu miti akka siifanitti dubbiin alfiyyaan jettee fi dubbiin mucattee kanaa wal ilaallata. Jiraachuun an dubbii jara hunda keessaa kan jiraachuu na quubsee jira. Mucattiin amma ragaanuu kennaa jirtu kun na quubsee jira. Sababiin isaas jiraachuu koo eenyu godhe asitti dubbii kana qabadha. Sababiin isaas mucattiin alfiyyaanii intalli amaaraa hudhamtee turte mana akkamii keessamtee turte jette kasaatiidha. Mucattiin kun immoo ganama ittiin haasa'aa turte. An akka mataa kiyyaatti maallaqa guddaa kan mana ijaarrachuu jettu
yookiin maallaqa maatiidhaaf waan tokko gochuu jettu dhaqee harkaa fuudhanii gixxim godhanii ajjeesan dubbiin kanu. 4 jette 4 ishee jette 4 irraa fudhatee fuudhee biraa deemuun viidiyoo sheer godhee jira argadhee jira. Viidiyoon isa jira. Viidiyoocha argadhee jira suuqee argadhee amma. Dammatti Isti fiidicha gadi baasiitu qaama ishee ani fuula ishee nan beeku. Ganni irratti sheer godhee jira. Ganni irratti sheer godhee jira. Micayyanii dubbatte viidiyoo ishii finne ka jecha dubbatte malee haasaa dubbatte malee viidiyoo micayyoo finne bara. No micayyiin haasaa dubbatte Itoophiyaawii ajjeesee jette birrii isii kan jafurii irraa fudhatee ajjeesee. Alfiyyaa nama takka sheerin godhin erga ganni sheer goote. Nama takka jiraachuun bilbila qabdaadha. Bilbila ishee hundaa hin qaban. Mee bilbilli sun iyyaa muree jiraachuu ammoo dawwal. Bakka ishee dawwaleen seena kaardii 5 kaardiyaa guuteen isinitti maliisa dawwal. Baabatti kenni nuraddiitti kenni amma dawwaluu danda'an asumarratti. Bilbila asumarra naa kenni rakkoon qabu bareeda bar wanni akkana argameeti. Saatii siinii morra irra turte. Ela iimosi. Hundaa cheekii Qoy godhaa deemte isa. fiduu deemte. Qoy deemuu deemte fachuu fiduu deemte. Please tap godhaa maaloo please tap godhaa. Gannii koo waan ati naa eegdu tokkotu jira. Waan siinii amma sheer sitti gooti nama tokkotti sheer hin godhin. Mucattii amaaraa sana saraarraanii viidiyoo sana kaasu jechuu danda'u. Of course. Nan buufadha bilicha gadi buufanna. Yaa. Gadi buufachuu osoo hin taane mucattii sana qunnamuu. Warra afaan Amaariffaa barreessuu dandeessan immoo warra afaan Amaariffaa barreessuu dandeessan immoo intalattiidhaan fooloo deebistanii fi fooloo nu deebisattanii qunnamuu dandeessan qunnamtanii hin gaafattan. Suuraa mucayyattii beekuu dandeessu hin argine barkeessattuu amma kan shaalee hidhatte kan suuraa shaashii maratte kana beekuu dandeessan. Suuraa miti mucattii amaaraa sanaan wal qunnamtee bifa kanatti agarsiista. Wal qunnamaa sheer naa godhee tiiktookii isii ganni. Anaaf ganni anillee nan barreessu naa kennite. Ayyee. Ani immoo tuma nama takkatti sheer gochuu dhiiste ganni ofii fixxeen jedha. Anatti illee sheer hin godhin nuraddiitti illee sheer hin godhin. Sheer hin godhin. Ganni ofuma keeti. Nan gaafadha anuu hin gaafadha Anatti rakkoo hin illee jiru sheer hin fooloo godhin nuraddiitti illee sheer hin godhin. Ofumaa keeti mucattii fooloo godhe akka taate ta'iti amaariiffa siinsii barreessa. Kooppi goote isii jala barreessitu. tole. Lakkoofsa nu fiddee jiraachuu. Duwwasha. Baaba qabadhu. Okay. Nuraddi. Duwwaasan. Okay. Duwwashan duwwaa torba. Ah. 78. Duwwaa 82. Okay. Yaa Rabbi nu gargaara. Duute jettaniin odeessina dara haadha qabdi abbaa qabdi dhugaa Rabbi. Bilbilli waamaa. Qo'aa ka bilbilli yaame muhiiti qabadhaa. Jechuu kana. Bilbilli waama. Yaa Rabbi nu gargaara. Hin waama bilbilli. Maa jararka jira ka. Jararka jira. Hin cufanii amma taa'ina laale. Nu waggeeffachaa jiru ta'uu maaf beeku jala kana. الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. Oo itti deebisa. Dhaggeeffataa jiraatu. Deebisi meetti. Maas jala jiru. Hello. Eenyutu muuziqaa geeffataadha? Cufime. Kaasti. Waajjira poolisii jira kalaas. Silkichi. Hin kaasani maaliifuu dubbichi bakka mucayyoon jiraachuun dhugaa ishiiti bakka. Jiraachuun moduun. Mucayyoon jiraachuun dhugaa jettee mucayyoon tanuma. رجاء المحاولة. Ilaa maaliif Okkee beektu? kinoo bilbilli hin ka'u. Bilbilli yookiin Siif godhaa ta'u. jara harka jira. Tokko Masiif. yookiin poolisa harka jira lama.
Osoo poolis harka jiraate sa'aatii kana guutuu xaxxitu. Akkasii fuuko. Mee bilbila ishee sassuuf godhaa footoo ishee waan nurra jiraateef. Bilbila sana seef Sagalee isaa sana gadi baasame sagalicha isa waraabde. qoyyaameen dhufaa. Amma yoom irraa baate imoo laalaa qo'aa imoo waatsaappii. Harrayyuu irra galtee Mee ilaali baa. Haddayyoo irra galte kun haddayyoo irra turte. Dubareeffamtee irra galeera. Nama biraa ta'etti kasirraa saartan joo. Jaraadha wanni kun soba ta'inaa yaa. Suurichi intale ishumaan isiniin jiru kana garuu nama biraa yoo ta'e hin beeku malee harrayyuu irra jirti. Ati ergiin mee meesejii siisii deebistii jira. Ati meesejii ergiin mee gadi bu'i. Yaa ilaahi. Imoodhaan mee dubbisi. Bu'uun barbaachisuu yookaan jechuun gara imootis dhaqee dubbisime. Yaa rabbi. Dubaarra irra jiraatte akkamittiin daataan banaa ta'e bar irra galuu dandeessi beektu daataan intalattiidha banaa taanaan. Wasaappii ilaala. Wasaappiin daataan hoggaa banaa ta'e cufaa ta'e hin galtu wasaappii ilaala. Wasaappii ilaali bee Nuuraddiin. Yaa Rabbi soba godhi. Soba godhi. Yoo birraa baate jedha. Wasaappiin ishee onlaayinii mul'isu imoo ishee moo amma onlaayinii irra hin jirtu. Dawwalee yoo nama oodide. Wasaappiinis hidhattee ta'e hidhachuun hidhatteetti. Hidhatteetu. Ni mul'isu. Jiraachisin talakan. Wasaappiin isii mul'isu. Isti sagalee ishee sana isheef akka ishee hin taane ma baruufan dhugaa. Jira ati meesejii irratti ergi jedhi akka seenuuf kaan ilaalta akka sarara lamaafuu kan tokko ta'e yoo mana waajjira bilbilli ishii mana poolisii jiraate daataan irra taa'u kana hunda wifi hin qabu waan ta'eef irraa bada waan ta'eef mee haa jedhi jimma dhiituma sarara takka moo lamaan ta'a. Raayitii tokko bichaa lamaan laan. Raayitii tokko bichaa go'ee barreesseef hin ture. Jiraachuma ishee bichaa dura rabbi nu dhageessisee dhugaa waaqa. Maali onlaayinii immoo edda irraa baatee kaleessa malee hin gadda agarsiisa oganni. Har'aa irra jirtii jaanii mi'aati sirra dawwalame beebii deebii buchuu. Sirratti dawwalame. Ganni laali kun immoo laali. Bayi deebi'aati. Duubaa kinoo immoo har'aa galte jaanii mi har'aa galte jaanii mi immoo. Yesus. Tayyib duutee intala tanaa akkamittiin amma paaspoortaan arragaaggatama moo akkamittiin arragaaggatama Nuuraddiin duutee ishii. Ganni. Suura ishee turraa kaasanii ganni xiqqoo dhugaa rabbiin jedhaan. Maal seetanii imoonis mucattii jedhee lama waanan qabadheef mucattii lama waanan qabadheef ijoollee Dubaay maqaa tol fakkaate imoonis gaafa 8 jechuudha. Ganama sa'a 9:44 irra turte. Hadhi immoo 10 guyyaa 2. Eegalee innaa maayini Immoo nama kenname. Immoo nama kenname kun kalee gaafa 8 sa'a 9:43 irra turte. Ergasii irraan seene. Maal sinif fakkaate? Dubbii kana asitti ilaa dhaggeeffadha. Maal sinif fakkaate? Maallaqa dhaqanii fuuchuuf jedhanii si galee dura bu'anii feesbuuka kana mucattiin kun qaata fayyadamuu dhiiste. Bara 2021 fayyadamuu jammarte dhiiste bakka. Erkaa fuudhamteetti mucattiin kun. Sinii galee? Suuraa ishii kaasee warri jettan suuraa ishii kaasee maaliin irraa haasofna? Maal minniqfatanii? Suuraa ishii kaasee kan jettan dirqii fuuraa sirriitti maxxansiisetti Ikkaasin ganni kijibu. Shutii isaanii bananii suuraa kaasuu suuraa kaasnee maaliin ishii barbaada? Namni ishii beeku akkamitti nuu dhufa? Akkamaan gad albaati bara jala deemte. Hayyaa asaasin suuraa ishii kaaseedhaan. Suuraa ishii kaasnee maaliin barbaada? Xonqaadhaan barbaadna? Alfii foloo deebisime. Duuba siifan suura erga gaafa 8 raawwate har'a bar guyyaa meeqa? Barre siifan har'a guyyaan 10 bar har'a guyyaan 10 guyyaa 8 erga immoo irraa baate
yaannee guyyaa lamaan dura imurra turtee jechuun talli guyyaa lama guutteerti jechuudha barra. Ganniyyee guyyaa lama. Mee siifan bu'i viidiyoo san dhageeffadhu de. Namichi kan isin duute jedhe guyyaa lama erga duute jedhe jiraachuun immoo kan isin naa dawwalte kaleessa sa'a 10 jette akkasi. Dubbiin jiraachuutii fi dubbiin mucattiin amaaraa viidiyoo walitti hojjette mucattii kanaan wal laallata. Al tokko sammuun xabadha. Jecha namaa koomentii ilaalina koomentii yoo laaltan sin cabarbara. Ija keessan jaanfadhaa haqa barbaada. Waa namaan laalinaa gurracha laxxa godhadha. Innaani waan tokko siif funaanee dhufa ganni nama biraatiin illee haasaan jira waan ta'eef. Alfiyaati immoo foloo deebisi. Yaa Rabbi dhugaan talaa baase abboo gaashii waaqni haa baasu. Duuba amma hiriyoonni ishii akkamittiin dhabamani jechuun nama intalli tuni hoggaa 5 bees namni hoggaa 3 hoggaa 4 biyya Dubaay keessa jiraate iyyuu mana ijaazaa qaba beektanii. Akkasidha Beerut irraa dhuftee Beerut irraa hojjettee Beerut irraa Dubaay dhuftee edda dhuftee waggaa 3 jedhe. Inna hiriyaa kootii jedhe gurbaan. Deebi'ee immoo hiriyaa koomitii jedhe oskee hin ajjeesanii yaaganni ajjeesan malee mucatti. Ganni beeytaan urga galgalaati asirra jirra. Haasofni nama hundaatu waliin fakkaatu. Abdiin immoo abdii boqojjii jechuun urga duute guyyaa lama ja'a. Yoo amma immoo irra gallee ilaallu immoo sanii wal fakkaata beeyta. Haasofni isaanii hunduu obboo garagaraan hin beeku wallahi. Garuu rabbi haqisii haa baasu. Kan micattii amma jettu tana waan kana ajaa'ibaa jiru footoon tokkicha moo namiintu garagara micattii kun har'a kaleessa taasise jedhaarti miti. Naa lubbuu imoon isii yoo lama qabaatte malee tokko miti. Kalee sa'aatii 8 fi daqiiqaa 44 irraa baate ganam. Wayye qoy gadi bu'ee sheersii godha dhugaan viidiyoon sun na qorophoraa jira. Dubaati jira abdii koo kan jettu ishii nama kaleessa taasofsiise jetti miireeshin kinoo. Online irraa kan baate yoo een gadda. Lakkoofsa imoo ishiin ittiin haasofsiiftee irraa nuuf fuudhaa kaa kun imoon gaafa guyyaa 8 sa'aatii 11 irraa baate jedha. Abdii maa baaftan abdiillee nuuf fida. In ajjeesanii warri Dubaay ajjeesuuf duubatti hin deebi'anii ijoollee irraa nyaatanii birrii irraa nyaatanii ulfeessanii maa dubbatti ajjeesan birrii irraa nyaatanii eegaa birrii irraa lawlaw godhanii isin dubbannaan ajjeesan jarana jaartii ganna 60 harmee jimmaa san maallaqa ishii irraa saamanii hin reebne Dubaayin keessatti. Ijoolleen Dubaay jirtu maallaqaaf jecha lubbuu namaa sit godhanii baasan hin ajjeesan. Tanas hin tanan ajjeesan. Dubbiin goon isaanumaa ajjeesan. Maadaamii hin ajjeestu. Maadaamii maaliif ajjeesti? Maadaamii lakkoofsaa. Maadaamii sababatan. Maadaamii maaliif ajjeesti? Tayyib erga maadaamii ajjeessan waa laatan lookishina maadaamii nu haa kennan kan qabsiisna maadaamatti. Adeemti lookeeshina madaamiitii fi madaamii mana madaamii yoo galu hundi hojjetaa jira. Lookeeshinaa fi lakkoofsa mana madaamii yoo lakkoofsa madaamii dadhaban laazim manni arabaa lookeeshinii qaba lakkoofsa qaba boo duuban bahee duraan seene. Ijoolleen biyya kanaa biyya Dubaay kanaa ijoollee. Lookeeshinii ishii bira jiru. Sarraatanyaa takka yoo argatan karumatti amma dhiyoo tana gara ji'a 6 ta'a. Mucayyoo wayii mana kontiraatatti